Hayya viidiyoo kanaan instantaneous rate of change ilaallaa jechuudha. What's instantaneous rate of change? Yeroo darbe average rate of change ilaallaa turre. Average rate of change jechuun intervaalii tokkeeti. For example, A'dhaa kaasnee amma B'tti intervaaliin keenya kan jiru yoo ta'e that average rate of change jijjiirama lakkoofsa kana gidduu yookaan intervaalii kana keessatti jiru kan nu agarsiisudha jechuudha. Okay, instantaneous rate of change yeroo jennu immoo maal jechuudha? Instantaneous rate of change is a change at that particular moment. Bakka adda tokko ta'ettidha jechuudha. That means amma yeroo darbe intervaalii irrattidha jechuudha. A, B irratti ture miti amma intervaalii irratti tun taane at particular moment. For example, at A, at X equal to at A, at B. Lakkoofsa murtaa'aa tokko irratti kan ta'udha jechuudha. Instantaneous rate of change malee intervaalii irratti miti jechuudha. Instantaneous rate of change change y over change x equal to y to y man yoo ta'e where change in x very closer and closer to zero yeroo change in x keenya baay'ee zeerootti siqaa deemu. Akkana jechuun for example bifa giraafiitiin tu ilaalle jechuudha. Kuni giraafii keenyadha jennu. That amma change at particular point yookaan amma pointii kanarratti yookaan x'dha jennu jechuudha. Pointii kanaanii x'dha jennu. That pointii kanaan x'dha yoo jenne pointii kanarratti reetii barbaadu yookaan qofa irratti jechuudha. As qofa irratti reetii barbaadu yoo jedhe jechuudha. As qofa irratti reetii barbaaduun hin ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona pointii xiqqoo itti dabalanna jechuudha asii kanarratti jechuudha. That pointii kanaan maal jenna jechuudha h'dha jennaan. That iddoo kana jechuudha. Iddoo xiqqoo sitti dabalanna bakka nan guddisa malee xiqqoo dhuma sitti dabalanna jechuudha. Ofii kan keenyaan jechuudha. That reetii kana barbaaduudhaaf. That pointii kanaanii h'dha. Pointii kanaan okay asii kaasee amma kanatti x plus h'dha jechuudha. Amma kanatti jechuudha. X plus h'dha jechuudha. Okay asii kaasee ammas gahutti x'dha miti. Asii kaasee ammas gahutti immoo h'tti dabalee waan ta'eef x plus h ta'a jechuudha. Okay laal asii kaasnee jalqaba irraa kaasnee amma x'tti that x'dha. Asirraa kaasnee immoo ammas gahutti jechuudha. Amma pointii isa lammaffaa kana gahutti isheen kun kanaaf kana gidduun h yoo taate jechuudha. Isheen kanaaf kana gidduun x yoo taate kun immoo x plus h taati jechuudha. Kanaaf walana rate of change keenya barbaadna. Garuu h'n kuni yookaan isheen kun ofii keenyaatti daballe malee pointii kana qofa irratti kan barbaadu qabna. Garuu maafitti daballee mijatu waan ta'eef pointii tokko irratti barbaaduun gatii mijanneef foormulaa argachuuf jecha maal goone jechuudha x plus h goone jechuudha. Kanaaf iyyuu reetii kana barbaadu yoo ta'e change in y over change in x dha jechuudha. That inni kun asiin f of x qaba. That asiin sirrii kanaan jechuudha. X dha miti asiin f of x dha jechuudha. Okay. Inni kan biraa asiin immoo kan isa kanaati bifuma kanaan jechuudha. That kan f of x kan isa kanaati jechuudha. Kanaammoo asitti iddoo kan f of x yoo ta'e kan isa kanaa maal ta'a jechuudha? F of x plus h ta'a jechuudha. Jennee f of x plus h ta'a jechuudha. Isa kana rate of change yookaan y2 minus y1 isa. Y2 keenya eenyuun jechuudha? F of x plus h keenya y2 keenya jechuudha. That isa lammaffaadha gadi ta'eef ilaala. Y2 kan jechaa jiru isa lammaffaadha gadi ta'eef jechuudha. Okay minus maali ta'a jechuudha? y1 keenya immoo inni f of x keenya jechuudha. F of x keenya immoo yookaan y keenya jalqabaati. Utuu kanaan bifa y-tiin muggaafanne jechuu barbaadan isee kanaan y2 yoo jenne isee kanaan immoo y1 yoo jenne jechuudha. Okay kanaaf minus f of x1 jennaa jechuudha. Over maalii ta'a? Over x2. X2 keenya inni kun x isee lammaffaa x plus h keenya x2 dha jechuudha. Kanaaf x plus h jenna jechuudha. Minus x1 keenya immoo x isee jalqabaa kanadha jechuudha. Kanaaf x jenna jechuudha. After that as ilaala. Asiif isheen kun x minus dha. Isheen kun immoo positive dha. That kanaaf kun wal balleessite jechuudha. Therefore f of rate of change keenya maal ta'a jechuudha? F of x plus h minus maalii ta'a jechuudha? F of x over maalii ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. That but h kan keenya ofiif akkatti daballee hin irraanfatina. Jalqabarra h keenya jechuun pointii asii kaatee asitti dhuftudha. Therefore as h closer to or as h closer and closer to zero kan jennuuf kanaafidha. Pointii x qofa irrattidha kan nu ajajamne jechuudha akka nu barbaannu. Garuu asitti h kan keenya akka nu mijatuudhaaf jechuudha kan akkasitiin hojjenne. Kanaaf h keenya akka zeerootti siqaa deemu waan ta'eef that booda gaafa hojjennu h keenya zeeroo bakka buusna jechuudha. Kanaafidha asitti x2 minus x1 keenya where change in x very closer and closer to zero. Jijjiiramni
x kan keenya jiru gaafa inni sirriitti zeerootti siqaa gaafa inni deemudha jechuudha. That means h'n keenya hin jiru jechuudha. Asii ofii kan keenyaatti dabalee gatii ta'eef jechuudha. Example f of x equal to x square plus 3x at x equal to 2 irratti at x equal to x keenya yeroo 2 ta'uu barbaanna jechuudha. That point tokko irratti jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf foormulaa keenya qabna. That salphaadhumatti f of x plus h jenne minus f of x over maali ta'a jechuudha? Over h dha jechuudha. That kana booda inni kun wal qixa maal ta'a jechuudha? F of x plus h jechuun bakka faankishinii keenya kana bakka faankishinii keenya ni boona jechuudha. X plus h boona jechuudha. That means amma fakkeenyaaf bakka x square keenya x plus h boona jechuudha. That bakka faankishinii keenya x plus h keenya bakka faankishinii asii qabnu kaa deemna waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu x plus h the whole square plus maali ta'a jechuudha 3x 3 x keenya garuu eenyuun x plus h dha. Bakka x plus h galfana waan ta'eef bakka isaa jechuudha. Okay. Kana jennee fi akka xumurre jechuudha. Minus jennaan minus f of x keenya jennaan immoo that fayyaadhuma isaa kanaaf inni galfanna jechuudha. Eenyuun ta'a jechuudha x square plus 3x dha jechuudha. Over eenyu ta'a jechuudha over h keenya ta'a jechuudha. After that second x square qabna jechuudha. That x plus h square yeroo goonu maal taati? That x square plus 2x h plus h square ta'a jechuudha. That plus 3x plus 3x plus maali ta'a jechuudha 3h goona jechuudha. Minus x square plus 3x ta'a jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? Over h ta'a jenna jechuudha. After that kana booda maal ta'a jechuudha? X square keenya asii positiifa qabna. Isee kana negatiiva kanaan badde jechuudha. Asitti dhiifama. Okay, yaa. Kun maal ta'uu qaba? Maayinasiin keenya bifa kanaan biraaketii kana raanfachuu qaba. Haata namatti biraaketii raanfadde ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu kun maayinasii dhufte jechuudha. Zaatasi maayinasiin kun x square sin baay'isti 3x sin baay'isti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kun minus 3x. Minus 3x keenya immoo asii kun maayinasii gadi ta'ee fi asii kunis maayinasiidha. Kanaa wajjin wal balleessa jechuudha. Kanaa booda eenyutu naaf jechuudha? 2x h plus h square kan biraa eenyutu tafe jechuudha? Plus h square plus 3h kan biraa over h tu naaf jechuudha. Kana keessaa bakka hundaa yoo eenyuun koomanii qaba? H. Asiis h square waan ta'eef h tokko keessaa fudhachuu ni danda'a. H. Bifa kanaan koomanii bakka sadiin qaba waan ta'eef koomanii keessaa fudhachuu ni danda'a jechuudha. Kanaa booda h jedha into asitti eenyu naafu 2x tu hafa jechuudha. 2x. Okay. Kanaa booda plus h tokko keessaa fudheeraa waan ta'eef h tokko meeqatu naafti? Tokkotu naafti jechuudha. Okay. Plus 3h jedhamti 3 naafti jechuudha. H fudheera. That kana gaafa deebisee ittiin baay'isee isuma naa dhufa jechuudha. Kanaan gaafa deebisee ittiin baay'isu isuma naa dhufa jechuudha. Okay. Over maali ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. That h keenyaan nu baddi jechuudha yeroo kana. Kanaa booda faankishiniin keenya ol qixa maal ta'a jechuudha? Rate of change instantaneous rate of change keenya 2x plus h plus 3 ta'a jechuudha. Okay. At x equal to jennee jalqaba that at x equal to meeqarratti kan ilaalaa jirru x equal to 2 irratti jechuudha. Kanaafuu bakka x keenya meeqa buusna jechuudha? 2 buusna jechuudha. Therefore 2 into 2 goona jechuudha. Bakka x keenya plus h plus 3 goona jechuudha. Salphaadhumatti jechuudha. Okay, kanaa booda 2 times 2 4 ta'a jechuudha. Plus h plus 3 ta'a jechuudha. As h closer to what? As h keenya closer to 0 dha jechuudha. H keenya akka inni 0 tti siqaa deemu jechuun bakka h keenya maal goona jechuudha? 0 goona jechuudha. Therefore 4 plus 0. The value of h is 0. Therefore plus what? 3. This equal with 7. Instantaneous rate of change keenya meeqa ta'a jechuudha? 7 ta'a jechuudha. Example 2. F of x equal to 2 root x plus 4 at x equal to 4 irratti ilaallaa jechuudha. Ammoo that akkuma beekamu formulaan keenya maal jenneerra? F of x plus h dha minus f of x dha jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? H ta'a jennaa jechuudha. Kanaa booda isa kanaa that bakka faankishinii keenya galchachuudha jechuudha. That root jalatti no ifama 2 root x x asii qabna miti bakka x kana eenyuun galchina nuti that kuno x plus h dha. That x plus
h galchina jechuudha. Okay, plus 4 function keenyadha. Plus 4 jennee ramdi minus into f of x. F of x keenya eenyu galchina 2x 2x plus 2 root x dha dhiifama. 2 root x 2 root x plus 4 jenna jechuudha. That over maali ta'a jechuudha? Over h dha jechuudha. At x equal to 4 dha kun. That at x equal to 4 waan ta'eef that value keenya keessa buufachuu dandeenya jechuudha. That means 2 jennee root x equal to meeqadha? 4 dha. Kanaafiyyuu 4 plus h plus 4 minus into root 4 plus 4 jechuu dandeenya jechuudha. Over meeqaati jechuudha? Over h ta'a jechuudha. Okay, after that kana maal goona jechuudha? Okay, asitti 2 root 4 plus h jenna jechuudha. After that plus 4 erga inni booda asitti ruutii keessaa seen kun meeqa taatee baate? Ilaali. Seen kun 2 ruutii keessaa meeqadha? 2 taatee baate jechuudha. Plus 4 dha. Kanaafiyyuu seen kun 2 times 2 meeqadha? 4 plus 4 ta'a jechuudha. 4 plus 4 immoo walqixa 8 dha jechuudha. Minus immoo alarraa qabna miti as keessatti 8 yoo ta'e minus 8 jennaan jechuudha. Over maalii ta'e jechuudha? Over h ta'a jechuudha. That kanaa booda isee kana maal goona jechuudha? Minus 4 plus 8 jechuun immoo 2 root 4 plus h minus 4 over maalii ta'e jechuudha? H ta'a jechuudha. Bakka xumurameera. Garuu asitti xumuramuyyuu malee h kan keenya as h closer and closer to 0. That h keenya as 0 galchina taanaan undefined jechuudha. Kanaafiyyuu rationalize goona. Kanaan dura rationalize yeroo goonu maalinni denominator rationalize goona. Amma garuu jalqaba dirqama maal gochuu qaba? Numerator kana rationalize goona jechuudha. Therefore kana eenyuun baasna jechuudha? Times jennee 2 root 4 plus h asitti minus jedha. Therefore as minus dha waan ta'eef rationalization keessatti immoo plus 4 goona jechuudha. Isa kana over maal jechuudha? Tokkoon baasuudhaan wal qixa waan ta'eef 2 4 plus h dha jechuudha. That plus 4 jechuudha. Amma kana wanti biraa wanti hin godhan hin jiru. Kana lakkoofsa tokkoon hin baase jechuudha. Yeroo nuti hin baase kun hin badamne jedhe kanaafiyyuu rakkoo tokko hin qabu wanti jijjiirama fidu hin jiru jechuudha. Garuu asitti immoo rationalization keessatti nu fayyada jechuudha. That kanaafiyyuu isa kana waliin baay'isa. Isa kana laata amma fakkeenyaaf a minus b into a plus b yoo jenna ta'e that a square minus b square ta'a jechuudha kun. Maaliifidha? A square times a times a maal ta'a? A square dha waan ta'eedhaaf. A times b immoo a b dha plus dha plus a b dha jechuudha. Achi minus b minus a b dha jechuudha. Minus b square dha waan ta'eef kun wal balleessa. Akkanatti dha jechuudha. Isa kanaafi isa kana waliin baay'isna achi isa kanaafi isa kana immoo waliin baay'isna jechuudha. Okay, kanaa booda maal goona jechuudha? 2 times 2 that asitti 2 seen kuni 2 dha yeroo dhuftee baattu maal taati? 4 dha jechuudha. 4 jenna. Isa kanatu inni dhufee kanaan baay'atu that inni kun jechuudha. Inni kunii fi inni kun raadikaaliin keenya haftee maal taati jechuudha? 4 plus h ta'a jechuudha. Okay, minus achi isa lamaffaa baay'isna 4. Kana asitti agarsiisa bifa kanaan deemuu dandeenya waan ta'eef that hunda isaa baay'isna si gidduutti bifa kanaan wal balleessuudhaaf jechuudha. That 60 jenna jechuudha. Okay, over maali ta'a jechuudha? h times 2 h times 2 root 4 plus h ta'a jechuudha. Okay, plus 4 ta'a jechuudha. Okay, kana booda kun maal ta'a jechuudha? Okay, isa kana ittiin baay'isna 4 times 4 inni asirraa jechuudha. 4 times 4 16 plus 4 h minus 16 over maali ta'a jechuudha? h 2 root 4 plus h plus 4 ta'a jechuudha. Okay, kanaa booda seen kun 16 positiifadha waan ta'eef asiin negatiivadha kun dhiifama 16 dha asitti laata 16 waan ta'eef jechuudha. Waliin bada jechuudha. Kanaa booda maal ta'e jechuudha kuni wal qixa ta'a. As deebina 4h over h dha kuni h 2 root 4 plus h plus 4 alarraa qabna jechuudha. Okay, kanaa booda echiiseen kun echiisee kanaan baduu dandeessi jechuudha haala nammoo. Okay, erga echiiseen kun echiisee kanaan baddee booda maal goona jechuudha? Meeqatu nufti? 4 over maaliiti jechuudha? 2 root 4 plus h
plus 4 jechuudha. Now as h closer and closer to what 0. Therefore echiin keenya akka 0tti siqaa deemuu hubatiin fi bakka echi keenya 0 golfachuu dandeenya jechuudha. Undefined ta'uu waan ta'eef raashinaalaati goone jechuudha. 4 jenna jechuudha. Over 2 ruutii jalatti 4 plus 0 yoo jenne that plus 0. Why? H is what? 0. Okay, therefore plus 4 ta'a jechuudha. Now 4 over maalitti jechuudha? 2 4 kan keenya asii 4 ruutii jalaa yeroo baasnu meeqa taati? Into 2 taati jechuudha. Okay, plus 4 jechuudha. This equal with what? 4 over 4 plus 4 ta'a jechuudha. This equal with 4 over 8. Okay, kun immoo 4 irra meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a jechuudha. Okay, kanaa booda kun 1 over 2 ta'a jechuudha yeroo salphisnee jennu. This instantaneous rate of change keenyadha jechuudha.